sagantaa irraa keessatti gaaffii exam questionidha. Hanga 87tti hojjennee turre. 88 irraa kaafnee hanga xumuraatti waliin ilaalla. Nu faana tura. Gaaffiin jalqabaa when language differences exist between the nurse and the client, the nurse should do which of the following first? Yerooniif adda addummaan afaanii narsiidhaa fi maamila jidduutti mudatte wanni narsiin jalqaba godhuu qabdu kami? A. Use bilingual family member to facilitate assessment or care. B. Act on client's best interest. C. Obtain key informant to navigate patient's cultural cue. D. Establish whether interpreter is needed. Asirratti gaaffii tana mee analyze goonu. When language difference exists between nurse and client, the first step narsii wanni godhuu qabdu adda addummaan afaan yeroo mudatetti to determine whether interpreter is needed. Interpreterri ni barbaachisaa waan jiru adda baasuudha. Using family memberin miseensa maatiidhaa fayyadamanii afaan hiisifachuun discouragedidha. Gorfamu sababni isaa maaliif? It can compromise accuracy, dhugummaa miidhuu danda'a. Confidentiality and objectivity icciitiillee baasuu danda'a. Acting client best interesting barbaachisaadha. Fedhinnaa isaa irratti hojjechuun garuu kun bal'aadha. Midee first stepidhaa miti. Key informantiin cultural cue aadaa bakka sanii sitti himuu danda'a garuu language barrieriin professional interpretationii barbaada jalqaba. Optionii irra ka jiru kana yoo ilaalle use bilingual family member to facilitate assessment jechuun kun not recommended first step irratti. Maaliif waa lamaaf jenne? Risk of confidentiality dha accuracy dha. Dhugummaadhaa fi akkasumas icciitii baasuu waan danda'u. Act in client best interest ka jiru not specific first actionidha. Language barrieriin bakka jirutti. Obtain key informant to navigate patient cultural cue ka jiru cultural understanding idhaaf si barbaachisa. Aadaan maamila sanii akkam akka taate beekuudha. Malee first step language difference ittiin address godhanii miti. Establish whether interpreter is needed ka jiru kuni sirriidha. First and most appropriate action in kana. To ensure accurate communication in the safe care. Exam TP-dhaaf wanni ati qabachuu qabdu when faced with language barrier yeroonii fi adda addummaan afaanii mudattee prioritiin access need for interpreter. Arrange professional interpreter service. Avoid relying on family member. Yoonii fi emergency dhaaf barbaachise malee professional interpreter laaltee inni sun jiraachuu. Kanaafuu interpreter first, family last. Before considering other option, always check interpreter. Kanaafuu correct answer establish whether interpreter is needed ka jiru kana. Gaaffiitti aantu ilaallu. Which of the following is defined as days of woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management, but not from accidental or incidental death. Kaasii gadii kana keessaa kamtu hiikaa du'aatii dubartoota yeroo ulfaa yookaan immoo egaa ulfirraa ba'e guyyaa 42 keessatti sababuma fedheenuu ka ulfaan wal qabatu takka immoo ulfaan itti cimu yookaan manaajimentii isaatii garuu accidentalii fi incidental death kan ta'in inni kun hiikaan isa kanaa maal jedhama? A. Direct maternal death. B. Maternal death. C. Indirect maternal death.
the maternal mortality rate. Hiikkaan gaafii tana akka WHO'n hiiketti maal ta'a? Days of women while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy from any cause related to or aggravated by pregnancy or its management, but not from accidental or incidental disease akka WHO'n hiiketti maternal days jedhama. Maternal days kun bakka lamatti adda baha. Direct maternal days fi indirect jenna. Inni optionii A irra jiru direct maternal days subtype of maternal days due to obstetric complication jedhamu. Fakkeenyaaf hemorrhage fa'aa eclampsia fa'aa sababoota kanaatiin yoo duute direct maternal days jenna. Indirectiin ammoo subtypes of maternal days dha. Pre-existing disease or disease developed during pregnancy, aggravated by pregnancy. Fakkeenyaaf cardiac disease fa'aa. Kun amma indirect maternal days jedhanii. Maternal days ammoo isaan kana lachuu walirra qabata. General definitioniin gaafii kana maternal days dha. Maternal mortality rate statistical measure dha. Number of maternal days per 100,000 live birth malee definitionii dha. Kanaafuu maternal days pregnancy to 42 day postpartum hunda of jalatti hammata. Direct days obstetric complication qofa. Indirectiin ammoo pre-existing yookaan immoo concurrent disease ulfisuun itti cimse. Kanaafuu maternal days jechuun mother die pregnancy to 42 day kallattumaan. So correct answer maternal days gajuu kana mee gaafitti aantu alaalla. A patient who has fallen and injured his wrist carefully cradle it with the other hand. The patient is demonstrating which of the following response to pain. Dhukkubsataan kufee wristiinsaa wrist jechuun bakka iddoo sa'aatii irratti hidhantana. Bakka kanaatiitu miidhame. Harka kaaniin suuta lafaa kaasa. Harka kaaniin qabee. Patientiin kun dhukkubbii saniif responsiin inni agarsiisu jiru kun kami? A. Physiologic, B. Affective, C. Behavioral, D. Involuntary. Patient cradle injured wrist with other hand kun amma conscious dha. Purposive dha. Purposeful action dha. Bakka dhukkubdu san protect godhuudhaaf san godhe. Kanaafuu such action behavioral response jala lakkaa'u. Physiologic kan jennuun automatic body response dha. Fakkeenyaaf heart rate faan BP faan dabaluu yookaan faan irraa yaa'u kan physiologic jenna. Affective kan jennu emotional response dha. Anxiety faa fear depression kanneen akkanaati. Involuntary reflexive muscle dha. Fakkeenyaaf withdrawal reflexive faa dafanii butachuu faa muscle spasm faa. Kun ammoo harka isaatiin qabee deemaan deliberate dha. So correct answer behavioral ka jiru kana. Wanni hubachuu qabdu physiologic yoo jenne vital sign dha. Autonomic change dha jira. Affective emotion mood change dha miira. Behavioral voluntary dha fedhinnaadhaan ka godhu. Involuntary ammoo reflexive dha. Reflexii ka jennu sana. So correct answer behavioral jenne. Gaafitti aantu alaalla. The nurse would increase the comfort of patient with appendicitis by. Nama appendicitis ni qabu tokko narsiin akkamitti itti tolchuu dandeessi? Itti mijeessuu dandeessi? Haala ciisinsaa. A. Turning patient onto his or her left side. Gara bitaatti garagalchuu. Sitting patient upright in chair. Kursii irra teessisuu. Having patient lie prone. Gara gaddeebisanii ciibsuu. Flexing the patient right knee. Miila mirgaa ol cabsu. Appendicitis pain eessa?
dura. Typically in the right lower quadrant. Yeroo tam dhukkubbiin tun itti wayyooti. Patient often find relief when abdominal muscle are relaxed. Yeroo mashangaraa kuni hiikkate. Flexing right hip or knee flex godhuuni tensionii abdominal wallii kanarra jiru waan reduce godhuuf pain decrease godha. Option A irra ka jiru turning patient onto his or her left side ka jiru not specific for appendicitis pain relief. Sitting patient upright chair ka jiru kuniifuu abdominal muscle tensionii waan dabaluuf dhukkubbiitti hammeessaa. Having patient lie prone fuula gad deebisanii ciibsuun intra-abdominal pressure waan dabaluuf dhukkubbiitti hammeessa kun. Flexing patient right knee ka jiru kun sirrii. Right knee kana flex godhuuni abdominal muscle waan relax godhuuf dhukkubbii irraa fooyyessa. So for appendicitis comfort measure jalqaba position supine ciisuu qaba. Right hip or knee flexii ta'uu qaba. Kan dhorkamu positionii abdominal muscle kana stretch godhu kuni dhorkamaadha. So appendicitis pain is with bent knee. Gabaa jetanaan qabachuu qabu. Dhukkubbiin appendicitisidha. Jilba yeroo cabsatan namarraa wayyuu. So correct answering flexing the patient right knee ka jiru kana. Gaafii itti aantu captopril may be administered to client with heart failure because it acts as captoprilin nama laafina onnee qabuuf sababni kennamuuf waan inni kun akkamitti hojjetuuf A vasodilator, B vasopressor, C potassium sparing diuretic, D volume expander. Captoprilin gareetan AC inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor. Primary action isaa conversion of angiotensin 1 to angiotensin 2 block godhu. Kana yeroo block godhe vasodilation fidi reduce afterload. Karaa kanaan cardiac output fi mallattoolee heart failure san reduce godhee cardiac output improve godha. Option A irra kan jiru kun sirriidha. Vasodilator kan jiru captoprilin vascular resistance vasodilation dhaanii reduce godha. Vasopressor kan jiru kun opposite effectidha. Vasopressorri blood pressure dabala. Potassium sparing diuretics kan jiru captoprilin diuretics miti. Garuu AC inhibitoriin kun hyperkalemiyaa fiduu danda'a. Hyperkalemiyaa fiduu malee potassium sparing diuretics jalatti hin lakkaa'amu. Volume expander kan jiru kunillee captoprilin volume expanding godhu. Preloadidhaa fi afterloadidhaa reduce godha malee. So AC inhibitorii warreen akka captopril, enalapril, lisinopril warreen akkanaa kuni decrease afterload, decrease preload. San booda improve survival in heart failure. AC inhibitorii gabaajuma ACE san qabattee afterload, circulation, heart. Vasodilate godhaniiti onnee fail taate san gargaaranii. So correct answering vasodilator kan jiru kana. Gaafiitti aantu halaallu. When planning care for infant diagnosed with cleft lip and palate, which action would the nurse take in relation to priority nursing diagnosis for this child? Yeroonii fi tajaajila daa'imaa hidhiidhaa fi ergoomtuun wali banaadha. Cleft lipidhaa fi paaleetii congenital deformity qabdu. Yeroonii fi daa'ima kanaaf keerii isaa plan gootu. Which action would the nurse take in relation to priority nursing diagnosis? Nursing diagnosis jalqaba gooteef actionii kam jalqaba goote?
A. Burp the baby well throughout feeding. B. Temporarily refrain from having the baby breastfeed. C. Encourage mother to use false palate covering when feeding baby. D. Prevent baby from vigorously crying. Infant with cleft lip and palate priority nursing diagnosis maali? Dura priority si gaafatee san booda actionii si gaafate. Priority nursing diagnosis risk for aspiration yookaan immoo impaired nutrition related to structural defect. The most immediate concerning feeding. Sababni isaa daa'imni sun sirriitti dhuguu waan hin dandeenyeef. Nursing intervention ammoo safe feeding technique to prevent aspiration, ensure adequate nutrition. Option A irra kan jiru kuni burp the baby well throughout feeding jechuun daa'imni cleft lipidhaa fi paaleetii qabdu yeroonii fi harma hootu qilleensa wajjin liqimsiti. Kanaafuu frequent burping gashuun risk of aspiration dhaa fi regurgitation reduce godha. Temporary refrain from having baby breastfeed kan jiru kun barbaachisaadha miti. Maaliif? Modificationidhaan wajjin ijoolleen cleft lippii qabdu numa duuti. Garuu special nippilii barbaaddi. Encourage mother to use false palate covering prosthetic device jechuudha. Kuni boodarra fayyadamuu dandeenya malee immediate nursing intervention miti. Inni dhiirra jiru akka hedduun ijine ittisuu qajuu priorityidhaa miti. Risk factoryidhaa miti. Feeding difficultyidhaan wajjin. So for cleft lip and palate infant priority safe feeding sirri qaban. Special nipple, upright position, frequent burping. Secondary ammoo surgical repair, emotional support for parent, speech therapy later irra. Kanaafuu cleft jecha kana qabatteeti careful feeding, less air, extra burping, feed upright. Kanaafuu priority nursing diagnosis kanaaf actioniin godhamuu qabu burp the baby well throughout feeding kan jiru. Gaaffii 94ffaadha. Which one of the following is the most important for nurse to assess client with anxiety beginning treatment with lorazepam? Kaasii gadi kana keessaa kamtu hedduu barbaachisa narsiidhaaf. Dhukkubsataa cinqii qabu kan lorazepam dawaa lorazepamii fudhachuu eegale. A. Use of coping mechanism. B. Family and social support. C. Motivation for treatment. D. Use of alcohol. Lorazepamiin benzodiazepine anxiety fudhatama. Major concerning isaa maali? Rakkoon inni fidu CNS depressionii qaba. Dangerous interaction with alcohol. Alkoolii wajjin hedduu balaa fida. Coping mechanism fi social support motivationiin holistic careidha. Priority nursing assessmentiin nama lorazepam eegalee alkool yuusiidha. Sababni isaa alkoolii fi benzodiazepine kana walitti yoo dabalame respiratory depression, sedationidhaa fi deeziifidha. Optionii irra jiru use of coping mechanism kan jiru long term managementidha. Malee safety concern miti. Family and social support kan jiru kun recoveryidhaaf barbaachisaadha. Garuu not immediate priority. Motivation for treatment kan jiru kun adheranceidhaaf akka inni dawaa addaan hin murreef. Garuu most critical liin asirratti safety issuedha. Use of alcohol kan jiru kana. Assessing alcohol use most important. Sababni isaa benzodiazepine fi alkoolii yoo walitti dabalame severe life threatening interactionii uuma waan ta'eef. So when start benzodiazepine always think safety first. Alcohol other CNS depressant.
respiratories taata. San booda copingii fi supportiin achi booda. Benzo plus boos baadiidha. Kanaafuu always assess alcohol use first. Sirriitti qabadhu. Gaaffii itti aantu ilaallu. When explain the action of hypertonic solution enema, the nurse incorporate which of the following are the basis for action. Yeroonii fi hypertonic solution enema akkaataa inni itti hojjetu ibsitu bu'uura kamirraa kaati narsiin. A. Softening of fecal content. B. Diffusion of water out of colon. C. Bowel mucosa irritation. D. Osmosis of water into colon. Hypertonic solution in warreen akkami sodium phosphate fa'a. Hypertonic solution enema. Hojiin isaa work by creating osmotic gradient. Sababni isaa solutioniin kun plasmaadhaan wajjin yeroo wal bira qabne hypertonic waan ta'eef draw water into colon. Bishaan gara koloniitti harkisa. Surrounding tissue. Karaa kanaani this increase volume in the bowel, stimulate peristalsis, promote evacuation. Option A irra ka jiru softening of fecal content ka jiru oil retention idha. More typical of oil retention idha. Takka immoo hypotonic idha. Bakka hypertonic jesan osoo hypotonic jedhu. Inni biirra jiru diffusion of water out of colon kuni faallaadha. Faallaa water move into colonidha malee out of colonidha miti. Hypertonic kan kun. Bowel mucosa irritation ka jiru kun stimulant enemaadha. Soapsodii fa'a malee hypertonic idha. Osmosis of water into colon ka jiru kanaatu fundamental mechanism. Kanaafuu asirratti waa afur qabachuu qabda. Tokko hypertonic enemaan pull water into colonidha. Osmotic action qaba. Bishaan gara koloniitti harkisa. Tissue weessaa. Hypotonikiin ammoo kolonii keessaa gara tishuutti bishaan baasa. Fluid overload fida. Oil retentioniin lubricate and soften stool godha. Stimulant enemaan irritate mucosa godha. So kanaafuu hypertonikii waan si gaafateef hypertonic enema draw water into the colon ka jiru. Osmosis of water into the colon ka jiru kana deebisaan isaa. Gaaffiin itti aantu one of your client with mania begin dancing in the ward. When she twisted her skirt in front of the male clients, it was obvious she had no underwear on. You as a nurse distract her and take her to her room to put on underwear. Which of the following best describe your action? Maamila kee keessa kan maaniyaa qabu tokkootu daansii taphachuu eegale. Hoggaa isiin daansii taphattu kana dhiira duratti yeroo isiin taphattu uffata jalaa qabaachuu dhabuunsii mul'ata. Ati akka narsiitti isii san addaan dhaabsiftee ruumii isiitti galchitee underwear akka isiin uffattu goote. Kaasii gadii kana keessaa kamtu sirriitti gocha kee kana ibsa. A. Avoid embarrassing the male client who are watching. B. Minimize client's embarrassment about her present behavior. C. Teach her about proper attire and hygiene. D. Keep her from dancing with other clients. Amma maaniyaa qaba jenni. Yeroo hunda wanni inni kun mul'isu socially inappropriate behavior mul'isa. Nursing intervention in distract and redirect the client into her room. Priority asirra godhame kuni maali? Protecting client dignity fi minimize her embarrassment. Male client sanii fi daansii san dhaabuu sanii miti.
avoid embarrassing the male client who are watching kaju nursing priority responsibility kanaa miti. Kabaja dignity ishii saniiti eeguudha. Minimize client embarrassment about her present behavior. Priority narsiidha isa kana. Teach her about proper attire kajuu kuni nama maaniyaan itti jiru yeroo sanitti barsiisuudhaaf miti kun kan godhamu. Keep her from dancing with other client. Isin dancing taphanne dhorkuun sun the issue is not dancing. Garuu exposure sani. So psychiatric nursing keessatti priority kee yeroo hundaa'u protect client dignity and safety kana qabachuu qabda. Barsiisuudhaaf gorsuun eega clientiin sun stabil ta'e booda dhufa. Kanaafuu deebisaan sirriidha. Minimize client embarrassment about her present behavior kajuu kana. Gaafa inni itti aantu the physician has ordered an indwelling catheter inserted in hospitalized male patient. Physicianni tokko kaathetara akka galchan ajaje dhiiraaf. The nurse is aware of which of the following consideration. Yeroo kaathetara san galchitu kaasii gadi kana keessaa kam xiyyeeffannaa keessa galchuu qabdi narsiin sun. A. In the hospital, clean technique is used for catheter insertion. Hospitaala keessatti maluma kiliinii fayyadamanii kaathetara galchuun ni danda'amu. The male urethra is more vulnerable to injury during insertion. Ureteraan dhiiraa yeroo inni kaathetara galchan miidhamuudhaaf saaxila bahe. The catheter is inserted 2 to 3 cm into meatus. Kaathetari seentimeetira 2 hanga 3 keessa ol seena. Then since it used closed system, the risk for urinary tract infection is absent. Mala cufaa waan ta'eef carraan UTI'dha hin jiru. Indwelling catheter insertion male patient irratti strict aseptic technique barbaada malee not just clean technique. Inni biraa male urethra'n longer-dha. So more vulnerable to trauma during insertion yookaan warreen dubartootaatii wajjin wal cinaa. Catheter insertion in male is require advanced catheter. Hangam takka ol seenaa 70 to 22 centimeter. Seentimeetira 2 hanga 3 sanii miti. Even with closed drainage system illee yoo ta'e risk for urinary tract infection reduced ta'a malee absentidha. Option A in the hospital clean technique is used kajuu kun incorrect sterile technique. Male urethra is more vulnerable kajuu sirriidha kun sababni isaa leengisidhaa fi curvature qabu saniif. Catheter inserted 2 to 3 centimeter kajuu kunillee sirrii miti. Sababni isaa hanga uriniin dhufutti galfamuu qabu. Option D irra jiru since it use closed system risk for urinary tract infection is absent kajuu risk reduced ta'a malee eliminating ta'u. So correct answer ini male urethra is more vulnerable to injury during insertion kajuu. So exam TP-dhaaf wanni ati qabachuu qabdu catheterization keeshiniidhaaf teekniikni ati fayyadamtu sterile. Male urethra'n longer-dha more vulnerable. Insertion dipsiin to advance until urine flow then 2 to 3 more. Eega fincaan dhufanii booda 2-3 dabalta. UTI riskiin reduced ta'a malee absent hin ta'u. So correct answer in male urethra more vulnerable kajuu kana. Gaaffiin 98ffaadha. 28 years mother has 4-week baby on exclusive breastfeeding. The mother is reactive to HIV antibody test. The baby also tested for HIV status. Result is positive antibody test.
but DNA PCR is negative. Which of the following is best classification of this unit? Haati waggaa 28 tuni mucaa 7 exclusive breastfeeding irra jiru qabdi. Haati HIV antibody testing positive. Baby also tested HIV status qorannoo HIV dhaa mucaa saniif illee godhamee antibody testing positive dha PCR garuu negative dha. Classification in unit kanaa kana HIV exposed, HIV status unknown, HIV infection unlikely, HIV infected. Haati HIV antibody reactive jechuun HIV infected dha. Mucaan kun ammoo 4 week dha exclusively breastfeed. Positive HIV antibody suni maternal antibody dhaatu placentaadhaan cross ta'e. Negative DNA PCR sun HIV infection hin jiru jechuu agarsiisa. Kanaafuu akka WHO lafa kaa'etti prevention mother to child transmission classification ijoollee hunda HIV positive mother irraa ta dhalatte hunda maal jala lakkaa'anii HIV exposed. San booda virological test DNA PCR takka RNA PCR eega godhamee booda yoo negative ta'e PCR infantii sun maal jala lakkaa'ama HIV infection unlikely ta'a. Yoo positive ta'e immoo HIV infected jaaniin. Final confirmation 18 months irratti antibody test yoo taate baatii 18 irratti. Option A kajuu HIV exposed kajuu PCR negative kanaafuu hin ta'u. HIV status unknown kajuu kuni testing godhamee jira result jira. HIV infection unlikely kajuu kanaatu most accurate. PCR waan negative ta'e. HIV infected kajuu PCR sun positive yoo ta'e qofa jenna. So exam tippiidhaaf at birth haadha HIV irraa dhalannaan HIV exposed. PCR sun negative yoo ta'e HIV infection unlikely. Positive yoo ta'e immoo HIV infected. Antibody greater than 80 months irratti negative yoo ta'e HIV uninfected jennaan. So PCR infection isan prove godha. Antibody ammoo exposure san show godha. So correct answer HIV infection unlikely kajuu. Gaaffiin itti aantu the most common response of stroke patient to the change in body images. Response deebisaa namni stroke qabu jijjiirama qaama isaarra dhufe kanaaf deebisu. Most common hin qabu. A denial, B intellectualization, C dissociation, D depression. Stroke lead to disability fida. Sudden disability, hemiplegia fida. Partial drop, speech change fida. Jijjiiramni qaama irratti mul'atu. Loss of functioning kuni the most common psychological response jijjiirama qaamaa kanarraa namticha sana dhagahamu depression. Denial illee yoo jiraate depression predominantly. Option A kan jiru kana yoo ilaalle denial early most common long term response miti. Intellectualization defense mechanism. Stroke adjustment wajjin hidhatan qabu. Dissociation illee akkasuma. Depression kajuu kana most common response. Nama stroke qabu acute phase yoo ta'e denial. Chronic phase irratti depression most common. Yeroo hunda post stroke depression dha kanatti assess godhu. So correct answer depression kajuu kana. Gaaffiin xumuraa which Schistosomal species known to cause urinary tract infections that lead to blood in the urine. Gosoota Schistosomaa keessaa kan urinary tract infection fidee fincaan keessatti dhiigni akka mul'atu godhu kana.
A. Schistosoma japonicum, B. Schistosoma mansoni, C. intercalatum, D. Schistosoma hematobium. Schistosomaani Schistosomiasis jedhaniini gosoota Schistosoma garaagaraatiin dhufu. Schistosoma hematobiumii yoo fudhanne specifically urinary tractidha targeetiinsaa. Venous plexus of bladder keessa seeneeti hematuuriyaa, dysuuriyaa fida. Bladder fibrosis faa fiduu danda'a boodarra. Warreen kun ammoo maansonii fi jaappoonikamii fi interkaalaatamiin bakki isaan miidhan intestinal tractidhaa fi liveridha. Schistosoma jaapoonikam kan jiru intestinal and hepatosplenic disease fida. Qabadhu. Schistosoma maansoniin intestinal and hepatosplenic disease fida. Intercalatum illee intestinalidha fida. Schistosoma hematobiumidha. Noun for urinary schistosomiasis kan jedhaniin hematuuriyaa fidu. Kanaafuu bifa biraatiin yoo dhuftees akka wallaalleef hematobiumiin hematuuriyaa fida. Bladder cancer riskii kan fidu kamiyyuu jees hematobium ta'a. Maansoniin ammoo intestinal and hepatosplenic disease fida. Jaapoonikam illeen severe hepatosplenic disease fida. More malignantidha. Intercalatum ammoo intestinal disease rare fida. So for hematobium hematuuriyaa. Hemaa jechuun maaloo dhiiga hajoorraa dhufe. Kanaafuu kan blood in the urine fidu hematobiumii ta'uu akka hin daganne gaaffilee egziitiidha 2017 hanga gaaffii 100tti hojjechaa turre asirratti xumurama. Viidiyoo laayikii godhuun dagatinaadha. Komentii barreessaadha. Yaada yoo qabaattan. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti waan nu hordoftaniif galatoomaa nagatti.